Kabajamtoota hordoftootaa fi jaalatamtoota keenya nageenyi badhaadha maatiif waatiin hundi nagaa akka ta'u abdii qabna. Akkuma yeroo kanatti sagantaa keenya kan yeroo kanatti isiniif dhiyeessinu qabannee dhiyaanneeti jirra. Akka hunda xumuraatti nuyi akka turtanii isin affeerra. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya kan guyyaa har'aan tanaa waan gaggabaaboo tokko waliin ilaaluudhaaf yaalla. Kunis maali? Amaloota namoota mo'atoo ta'an qabxii torban tokko wantoota dubbifnee fi wantoota agarreerraa walitti qabnee isin barsiisa hubannoo isiniif kan jennee yaannu qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Amaloonni torban nuti qabannes abdii hin kutatiin jedha. Namoonni milkaa'inaan iddoo olaanaa irra ga'an baay'een isaanii abdii hin kutatan. Kunis kan ifuun yoo kufan boru akka kaan beekan ka'uunis akka danda'amu waan amananiif jechuudha. Inni lamagaa waan gaarii fi cimina ofii isaanii fi kan nama biraa arguu danda'u. Hanqinaalee isaaniitis ni arganii hanqinaalee nama biraatti illee arguu ni danda'anii kallattiis ni kaa'anii hanqina isaanii irratti immoo hanqina nama biraa irratti hin xiyyeeffatan hanqina isaanii caalaa hanqina nama biraa irratti hin xiyyeeffatanii hanqina isaanii irraa immoo barnoota waan baratan fakkaata waan qabaniif inni sadaffaadhaa namoota yookaan hiriyoota gaarii ta'an naannoo isaaniitti kan qabaatan kan itti dhiyaatan kan waliin hiriyoomuu yommuu ta'u hiriyoonni isaa walitti dhiyaatan kunis kan kaayyoo ergamaa fi ilaalcha wal tumsu danda'anuuf biraa kanneen qaban wajjin jechuudha. Keessattuu namoota kaayyoo fi galmi isaanii ajandaa biraa ta'ee fi atis immoo ajandaa biraa qabattee ajandaa adda addaatiin immoo waliin gaafa deemamu ulfaachuu danda'ama waan jirurraa kan keenyatti fakkaata. Inni afuraffaadhaa waa'ee dogoggora dabree deddeebi'anii yaaduun of hin dhiphisanii keessattuu immoo ofiis hin rakkisanii kuni maali dogoggoroota dabranii fi qaawota makiinaata adda addaatiin yookiin rakkoo adda addaatiin dogoggoroota isaan biratti mul'atan irraa baratu. Gara fuula duraatti immoo dogoggorri sun akka hin deebinee fi ammas wantoota dogoggora biraan uumuu danda'an irratti barumsa argatanii barumsa saniin immoo kan irraa fayyadaman ta'a jechuudha. Inni shanaffaadhaa immoo yeroo kaayyoof jedhanii miidhaman. Gaafa kaayyoo tokko milkeessuu jechuun miidhamuutu jira rakkachuutu jira dhiphinni ni jira kan hundaa immoo isaan akka galteetti rakkoo isaan mudatu immoo akka milkaa'inaatti ilaaluudhaan kan itti fayyadaman ta'a. Keessattuu rakkoolee fi cinqii yookaan taateewwan yeroo san kaayyoo isaanii milkeessuuf isaan mudatan immoo akka carraatti itti fayyadaman namoota qabxiiwwan torban kana milkaa'an ta'anii kan argamanidha. Inni biraa kufaatii isaanii dhoksuuf hin dhamaan keessattuu hanqinaalee isaan biratti mudatan dhoksuu rakkachuudhaan if qaama addaa if godhanii ilaaluudhaan kana biratti isaan biratti mul'atu. Hanqina isaanii qaama bal'aa jiru namoota isaaniif saaxiluu fi ofii isaaniitiifis hanqinaalee itti mul'atan san baasanii barsiisuu barbaadu. Hanqina sanirraa immoo akka barnootaatti akka barumsaa argatanitti waan yaadaniif irraa fayyadamaa ta'an. Inni torbaffaadhaa murteessuuf of duuban jiran keessattuu ofitti amanamummaa guutuu waan qabaniif kaayyoo isaanii milkeessuu keessatti wantoota itti amanan murteessuudhaaf of duuba waan isaan jechisiisuu qabu of duuban jedhanii kanammoo jireenya keessatti namoonni mo'ataa ta'an keessattuu qabxiiwwan torban asii olitti dhiyeesse kanaan ni milkaa'as jiranis qabxiiwwan torban kun namoonni bebbeekamoon sadarkaa addunyaarra jiran kan ittiin beekaman ta'uu isaanii barreetti jirra jechuudha. Nus immoo asirraa maal baranna sagantaa guyyaa irraa kan jedhu kanuma isiniif dhaama sagantaa kana keessatti yaa'u gara fuula duraattis bal'ina wantoota adda addaa qabannee dhiyaachuun keenya nafu hanga xumuraatti immoo peejii keenyas islaayidii jalatti keessanii barraa'ee feesbuuk irrattis yuutuubii irrattis chaanaalii kana jala deemuudhaan saabskiraayib gochuudhaan nu waliin hanga xumuraatti wantoota asirraa dabarsinu jechoota hayyoota waan gorsaaf ta'an waan beekumsaaf ta'an baay'ee qabannee sagantaa kana jalaatiin fuuldurattis kan isin dhiyaannu ta'a hanga xumuraatti immoo nu waliin waan taataniif galatoomaa jennaa hanga sagantaatti aanutti wal agarruutti.